Kabajamtoota dhaggeeffattoota firii miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya. Hayyee bakka jirtanutti hundi keessan addunyaa kanarra kan jirtanu baga waggaa geessanii baga 2015 isin ga'e jecha har'as makiinaa hojii akkasumas lafa naannawaa adda addaa Oromiyaa keessattii fi bajaajii haalaan namoota keenyatti tolu gatiinsaa kan hirkasha ta'e haala duraarraa yeroo ammaa kan gatiin gasiqee waan jiruuf bitachuu hin dandeessan kan jedhu haala viidiyootiin yookaan barreeffama irratti fi akkasumas Oromiyaa keessatti mana bakka adda addaatti argamu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hayyeen dhaggeeffattoota keenya gara jalqabaatiif yoo gara firii miidiyaa dhuftan subscribe gochuudhaan sheerii gochuu dandeessan sheer godhaatii namoota biraan gahuu akka hin irraanfanne akkasumas warreen turtan koomentiidhaan kan barbaadan gaafataa kan gaafataniifis deebiin kan isiniif kennamu kan ta'u kanarraa kan hafe like gochuudhaan viidiyoo kana eegalaa. Angama kootiin kana sagalee asumarratti dhaabaa isin tokkoon barreeffama isaatiif makiinicha manas iskiriinshuut gochuu irraanfatinaa turtii gaarii.